أما تمسني لا لا رستي بروس سايدو أكيد في ديبيون كيانو لا فتنونا كم ديمو مالا كتونا رجينا أما تمسني وي بكويتام يول بوزانا مثلا سنتمي يلا سنت شنو أسمع الخير bukan mati ya nanti kan lah aduh wajib paham TV dah tu karena mati oke dom na mojinu walti sina kal karena mana sama jual Pasti asma kun kan nama jual kunifi kun kan nama asli kan Akaji, nama jual kun bisa mana kunifi kun kan nama tidak jerawat Anche con una super. Ok. Anda tu. Ya boleh dia. aku nak begitu ada kadang ada mustahil Ya boleh dia. Ya itu. Aku gubban masa tentang mbak. Kita kan tentang gubban sama. Kenapa? Dulu apa dong? Kenapa muramu? Kenapa muramu aja? Fanina hasil geri-geri Aku nggak buka halas tay. Kenapa? Pernah saya buat. Wala ka kan gubban ya kan. Nama sim, nama aku nak kutip mana? Suara saya ugara bini ni yasu. Anak rakis suka ugara bi. Sirakis teh. Woy yo abate. Wallee kan jaallatanii kolfaa biskiratti garaana nyaatee yubeettanii dhiifama yoo waan nama mudate nan kolfaa waa yoo namni yoo kana biratti kufee yoo namni na biratti waa tokko ta'e nan kolfaan qabadha kolfa qabachuun dadhabee maaliif inni dabar ajajamuu fi didde akka isheetti rakkistee argitanii jirtu miti dhugaa rabbii baay'ee tokko rakkistee deemiyennaan akkanitti qabee fide argitanii jirtu akkanitti qabee bakka baaburaa sana yookaan ammoo sosobbii meeqaanitu goddanyaa waamee nama waamee itti fidee jechuudha xiyyaa maan baaburuma sanatti yoo ol seenuu diddee akkasumas immoo karaarraa socho'uu fi diddee innis immoo birriin dhawwatee jabaa ta'e dhugaa rabbi dhiira taate dhugaa galatoome yaasu dhugaa rabbi akkasi namni gaafa rakkootti waliin birmatu namni gaafa rakkootti wal qaqqabu nama akka keetii kana jechuudha dhugaa dubbachuu fi hedduu tokko galateeffadhe maaliif jennaani bara akka ijoollee shifiitti hin taphatte hin deemu achi shiita kana buute mudhii keessa gadi suuqanne hin sassaabbatte ani gaafa seen sassaabbattu waa sassaabbattee naan isheen shiita see fuute yookaan silkii see bootaatti goote jennaani akka isheen nama loltu nan beekaan amma jechuudha hinuma sodaatte Iyyaasuunis garaa kutateera waan ta'eef inumadha murteeffatee inumadha dhagaatti fudhate bar dhagaa lafaatti fudhatee hin deemtu nyaggul harkasee qabe cimsee qabe jennaani akka taatu wal dhaalte jechuudha baqaarra ba'uun kun jirutti. Sanuu maal jettee amma na fuutee galta malee jetteen amma na fuutee galta malee nan bada jetteen amma yookaan mucaan kun mana fincaanii seenuu danda'a. Achi baaburicha keessatti illee fayyadamu natti fakkaata kaaffeen minaamin achuma keessa jiran natti fakkaata akka yaadutan hin beeku baabura takka lixee hin beeku waa hunda hin qaba natti fakkaata sanaaf jennaani yooma finfinnee geessu jechuu finfinnee geessu hin militti birrii qabaannaan hin militti birriitti hin kennin akkuma amma dhowwattee dhowwadhu waan nyaatu waan isheen dhudhu dhaqi manatti bitiifi kan kanaachi birrii dhowwadhu malee hin baddi maaliif nan badeetti bara amma na deebiste malee bor nan deebistu jette saayidoo koo bira amma na deebiste ammoo la deebiste malee bor na deebisuu hin dandeenye amma na argattee na fudhattee galte malee bor na argachuu hin dandeenye jette sanu maal jetti nama argitanii turte viidiyoo ishee argitanii jirtu miti ani nama wajjin wal lolchiisaa jettee ni bar asir teessuma namaarra teesseetu teessuma namaarraa ka'uu didde mee namni sammuu qabu namni waa yaadu namni sirriitti namaaf illee yaade ofii isaatiif yaadu jechuudha lakkoofsa qaba lakkoofsaan seenta xiyyaara amma gaafa seentu baasii guddicha gaafa seentu magaala tokko gaafa magaalaa fagoo deemtu lakkoofsa qabde lakkoofsa fudhattee seenta lakkoofsa seetiin seenteetu siree namaarra teessee abbadan hin qabu wallahi
mataan naanne anaa nyaatu. Mataan naanne hin ka'otte. Kai siree namaarraa dubbinatti hin fidinii kai siree namaarraa achi kan kee gubbaa sana kan keessa lamma sadaffaarra sana isa yaabii jedheen isa koreen otoo hundee shiita kee wadden jiran korotte. Gaafa dhufte attamitti korte sadaffaarra jirti gaafa dhufte. Gaafa dhufte qobaashee sadaffaarra jirti jechuudha. Amma maal jetti hin koru shiita kee hedden jira ittee argitanii surri jalaan qabdu shiita jala hin baatu wal. Maslaalee immoo qabu maslaalee itti jetteen baatu sallaamu maal jedhu isan qabu maslaaleen qabu isaatti jetteen baatu. Amma mucaan kun yoo namaa wajjin wal lolee karaa deemaa jira. Sanummoo dirree daawwaa haa ta'u iyyuu malee biyya isaanii keessa jiran amma dirree daawwaa keessa baay'eetti namni tokko namni lama beeka namni beeku hin jiru. Biyyuma hormaa jedhamaa jechuudha innis. Haga kana walitti taphachuu haga kana itti taphatte jechuudha. Hin ka'otte sanumaa jetti as keessatti si lolchiisatte. Ka'een as keessatti dubbii kaasatte. Dubbiin as keessatti dubbiin kaasatte deetti dubbadhatte. Asumarra hin taate diddee waan namaarra ka'u. Amma abbaan isaa yoo dhufe yookaan dubartii taati yookaan dhiira taati dhufee balaatti buusaa jechuudha. Abbaan teessuma sanaa niisu. Maaliif carraa kenneef waan ta'eef ishiin jedhanii bootaa waliin jijjiiran maaliif kana filatteedhanii diduu danda'u jechuudha. Amala seen beekan. Iyyaasuu wajjin wal lole moo waliin lolle? Namaa wajjin walitti buustee jechuudha. Iyyaasuuni kan inni kana hundaa rakkatu ayyuuf jedhee miti. Kaleessa dheengaddas madeessiteetti, kaleessa dheengaddas arrabsiteetti, kaleessa dheengaddas ilkaan cabsitee waa hunda gootee jechuudha. Eenyuuf jecha? Sa'idoof jecha duukaa rakkataa jechuudha. Namni guyyaa tokko oolchee si bulchee namni guyyaa tokko rakkina si oolchee rakkoonni si oolchi sana waan inni keessaa si baase sana hin dagattu jechuudha. Kanaaf jennaani Iyyaasuun maal jedha Sa'idooni waan baay'ee naaf ta'e Sa'idooni olmaasaa dubbadhee fixuu hin danda'u. Kanaaf inni duukaa rakkadha malee nama duukaa rakkatanii miti jedhe bara. Horii maal jedhee isinitti maa horiin na jajamne iyyuu hin jirti. Amma jabbii mana keessaa burraaqa gabbaatuun beektu miti jabbii yerootti amma jabbiin dhalattee naannoo 8-9 akkas itti gabbaati miti. Ishee mataate bara burraatte bakka keessa isheettee isiniin qabamtu isheettee manatti hin galtu hin burraatte bakka keessa deemtii jechuudha. Ishee taate bara namaaf hin ajajamtu namaaf hin yaaddu ofiifeef isheef iyyuu hin yaaddu jechuudha. Daalachuuftee deemtii jechuudha. Bifa namaa gadhiisee jirti bara. Harree yookaan immoo daara daakuu fakkaatti deemti bara. Awwaarri jiballeessee qoonqoon ajjeesee hin nyaattu hin dhuddu. Akkasitti deemtii jechuudha. Kun hundaa isheen ofiifuun jiraanne Sa'idoodhaaf jiraachuuf fiildii jechuudha. Ofiifuun jiraanne bara. Ofiifeef iyyuu of hin jiraachifneetu Sa'idoof jiraachuuf. Sa'idoon lubbuu isaa akkas jettee fiildii jechuudha. Sa'idoon homaa hin ta'u. Homaa hin ta'u. Situ waa ta'a malee. Kanaaf jennaani ana akka gootti Iyyaasuun haa galatoomu galata guddaa qaba. Maaliif jennaani haga kana duukaa rakkachuu jechuun hedduu ulfaata dhugaa rabbi. Hedduu ulfaata. Hedduu bakka obsa nama barbaachisaa jechuudha. Sa'idoon immoo maal ta'e viidiyoo gadhiisaan jiru ergi kaleessaati argineen jirru badee jira. Hundaafuu waan irra ga'e hin beeknu. Hiriyaan Sumayyaa maal jetti dhaggeeffadheen ture eenyu isheen maqaan ishee Hawwii miti. Hawwiin suni bakka Sumayyaan jirtu baree jira. Jaarsummaa midhaanitti erginee hin araarsinaa nannaqa bakka Sumayyaan jirtullee jettee haasa'aa turte guyyaa silaa viidiyoo ishee dhaggeeffattaniitu ta'e hunda dhaggeeffadheen xumuree xiqquma isheerraa dhaggeeffadhee deeme waan ta'eef waan akkasii haasa'aa jirti. Maalinni akka inni jiru maaltu akka mudatee eessa akka bulaa jiru maalinni akka inni nyaachaa jiru namni beeku hin jiru jechuudha. Gaammaatti hundaafuu du'aa godhaa fi du'aa kaasa waan ta'eef namarraa qeebalamu hin beekamu waan ta'eef akka rabbiin qalbii isaaniitti hunda isaanii qalbii isaaniitti isaan deebisu du'aa gochuufidha malee wanti godhamuuf tokkollee hin jiru jechuudha. Nuti warri harmootii kuni warri akka haadha keessanii kuni du'aa gochuufidha malee waan kunuuf tokkollee hin jiru isiniin jedha. Akkas ijoollee keenya salaamatan isiniin gaafanne assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Warroota amantii biraatiif hashamaa harka fuunee jirtu bakka jirteetti nageenyi rabbi isin faana jiraatu annagaa kooti galata rabbi bakka jiraattanii hundumti keessaniyyuu bakka jirteetti fayyaa nagaa ta'aa laayikii sabiskaabii warri gochaa jirtanii galatooma galanni keessan bilisummaa ta'u baay'ee isin jaaladha baay'ee isin kabajaa galata guddaa na biraa qabdu dhugaa dubbachuufi hedduu tokko galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Akkasii ka viidiyoon koo kana fakkaata kanumarraa